lafeen kuni lafee kootii foon kunis foon kootii. Seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 23 kabajamoo abbaa keenya Qomoos Abbaa Saamu'eel Alamuu barreessaa mana lubummaa Naadaa Bargaa kabajamoo abbaa keenya Malaaka Hayil Luba Hayiluu Xilaayee bulchaa dabreewwan gurguddaa kana lamaanii kabajamoo abbaa keenya Qomoos Abbaa Hayila Yesuus Xurunaa bulchaa Kawala Dabra Tsamoonaa kabajamoo barsiisaa keenya barsiisaa Shimallis itti gaafatamaa wangeelaa dabreewwan lamaanii kabajamtoota misirroota har'aa sirna mana kiristaanaatiin gaa'ila keessan raawwattan Diyaaqoon Akaala Walde Girmaa fi Dorbee Fiqirta Maariyaam Maammoo kabajamtoota akka qulqulluu Yohaannisiin fakkeeffamtan obboloota miinjeewwan shamarranii fi akkasumas dubartoota kabajamtoota maatii misirroof misirrittii kabajamtoota barattoota waldaa dilbataa akkasumas keessummoonni hundumti keenya maqaa Waaqayyootiin hin mallatteessinaa. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon ni amanna. Ameen. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃ Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko ameen. Maqaa Waaqayyootiin nagaan siin gaafadha hundumti keessan akkam bultanii kam saatii kana geessanii akkam yeroo kana qaqqabdan. Ameen. Waaqni abboota keenyaa, Waaqni qulqullootaa, Waaqni tolootaa, Waaqni wareegamtootaa, Waaqni mana qulqulleetti duuka bu'eetti hundumeetti tokkittii taate kana sirna biyya samii biyya lafaa irratti akka raawwatamu taasise maqaan isaa kaabaa hanga kibbaatti ba'a hanga dhiyaatti samiidhaan hanga lafaatti ergamoota hanga namaatti galgalaa hanga ganamaatti baroota jalqabaatii jalqabee hanga irraattis maqaan isaa kan galatoome nuuf haa ta'u. Waaqa nu jaallate deessee kan nuuf laatte baattee kan wajjin godaante qulqulleettiin haati gooftaa uumaadhaa gadiitti uumamtoota hundumaa olitti isheenis maqaan ishee bara hanga baraatti ergamoota hanga namaatti galgalaa hanga ganamaatti dhugumatti yeroo hundumaatti kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Hangafoonni ergamootaaf ergamoonni qulqulloonni toloonnis akkuma kennaa isaaniitti maqaan isaanii kan kabajame nuuf haa ta'u. Sirna guddaa mana kiristaanaaf Kiristoos bakka bu'anii sirna biyya lafaa biyya samii biyya lafaa irratti kan nutti mul'isan obboloota keenya kabajamoo misirroof misirrittii kan ta'anii obboleessa keenya Diyaaqoon Akaala Waldii fi Dorbee Fiqirta Maariyaamiin baga sirna samii sirna mootummaa Waaqayyootiin fakkeeffamu kanaanii isin ga'e jechuu jaalannaa ililleedhaan galateeffadhaa fi Waaqayyo galateeffadhaa fi meeqatti qabaatina. Kanaaf daqiiqaa muraasaaf duwwaa sirna isaan raawwatan kan isaan jiraatan nuti jechaan xiqqoo dubbanna. Manni kiristaanaa kan isheen beekamtu kan isheen nutti himtu kan isheen nu barsiistu isa nutti himte isa nu barsiiste isa nutti agarsiiste yeroo jiraannudha. Jiraachuun immoo akkamitti kunoo jiraatanii kan mul'isan fakkeenyawwan keenya jedha kitaaba. Fakkeenyawwan keenya ቤተ ክርስቲያን የምታስተምረን የምትነግረን
የምታስታውቀን የሰማነውን የተማርነውን ያስረዳችንን በተግባር ገልጠን ስናሳይ ቤተክርስቲያን ቅድም እንደዘመራችሁ በጣም ደስ አላት የሚል ቃል ሰምተናል። መን ክርስቲያና ኢሰኑትም ተየሮ ጅራን ኢሰኑ በርሲስ ተየሮ ጅራን የሮ ሆጂዳን አገርሲፍኑ መን ክርስቲያና ቁልቁሌቲ ኩኖ ገመዴቲ ጀዳሜ ዱበተን እንገመዴ ጆሌኒሴ ስርነ ቁርባናን ስርነ ተክሊሊቲ ሉቦተ ወጂ ዱብሬ ማርያም ወጂ ቁልቁሎተ ወጂ ዋይ ቃናሼ ገሊላ በረኔ ሀርደን ቃማን ኑተገርሲሰን ጀቹን ጅሬኛ ኑተገርሲሰን ከናፍ ሙሴን የሮ በሬሱ ቁልቁሉም ጳውሎስ የሮ ሚርከኔሱ ሙሴን ማልጀዴ ዋቀዮኒ የሮ ጀልቀባፊ ብዬራቲ ነመ ኡሜ ኤርገጀዴ ቦዳ ዲራ ዱርበታ ሲሴራ ጀዳ በከተኮቲ ነመ ቶኮ ለማን ቶኮ ታሲስ ዋቀዮ ቢፈሳቲ ነከፈከኛሳት ነመ ኡሜ ኤርገጀዴ ቦዳ አፉረ ጅሬኛ ሲቲ ባፈተ ነምኒስ ጅራታ ተኤ ከናፍ ዱርበስ ዲራስ ተኤ ጀዴቲ ዱበቴ ከኑመሜ ቶኮዳ ኢሳ ኬessa garuu jirti kanaaf gara addaamitti fide yeroo agarsiisu addaamis arge jedha addaamis ni arge kanaaf maal jedhe lafeen tuni lafee korraati foon kunis foon korraati kanaaf isheen dhiirarraa argamteetti maqaan ishee durbeedha jedhe አዳምም አያት ይላል። ተመልከቱ እግዚአብሔር ሰውን በመልኩ በምሳሌ እንፍጠር ብሎ ፈጠረ፣ ወንድና ሴትም አደረገ ይላል። ሰውን ፈጠረ ካለ በኋላ ወንድና ሴትም አደረገ። የሕይወት እስትንፋስም እፋለበት፣ ሰውም ሕያው ነፍስ ያለው ሆነ ይላል። ስለዚህ አንድን በሁለት ሁለትን በአንድ አድርጎ ፈጠረ እግዚአብሔር። ወደ አዳምም አመጣው፣ ተመለከተ ይላል። ወደዳት። ምን አደረጋት? ወደዳትም። ይቺ አጥንት ከአጥንቴ ናት፣ ስጋዋም ከስጋዬ ናት፣ ከወንድ ተገኝታለችና እሷ ሴት ትባል ብሎ ሰየማት ይላል። ወደዳት። ሂንጃለት ለፌ ኮዳ ከናፍሽን ጨበ ለፌ ኮቲ ጩበ ዲገ ኮቲ ኩታ ፎን ኮቲቲ ዋንታቴ ከንኮዳቲን ጀ ቁልቁሉኒ ዮሐንስ አፈወርቅ ጀደሙ አባን ቤካ መነ ክርስቲያና ሀዩ ጉዳን ጃለሊ ማልኒ ነመ ኬሰቲ ጃለሊ ዱጋን አከሚቲ አከካአሜ ጋፈሲትሙ ዋቀዮ አዳሚን ብዬ ለፋራቲ ኡሜ ዋቀዮ ቁልቁሉን ብዬራ የረኡሙ ዋቅኒ ቁልቁሉን waan hundumaa qulqulleessi akka uume hundumtuu qulqulluudha. waaqayyo fuulduratti kan uume hundumtuu qulqulluudha. garuu addaamiin biyyeerraatii uumee tottolche nama taasise. torbee booddee immoo durbee hewaan jedhamtu haadha mana akka taatu gargaartuu malee kan jiraanne lafee cinaacha isaarraatii maaliif uumee jedheeti dubbata. lafee cinaacha isaarraa gaafa baasu waaqayyoon biyyee dhabeetii jedheeti dubbata. biyyeen hin dhabne waan irraa uumuus hin dhabne maaliif lafee cinaacha irraa baasuun barbaachise? lafee cinaacha irraa maaliif baase? biyyeen dhabne hoo waan irraa uumuun dhabne hoo maaliif cinaacha isaarraa lafee isaarraa maaliif akka baasu barbaachise? naan qaama isaadha waan ta'eefi jaalalli gaafa ati waaqayyo wajjin jiraattu kan isaa yeroo taatu yeroo qulqullooftu waan ati barbaaddu fagoodha akka deemtu ton ta'in barbaacha hawwii keetii keessa kan keerraallee fidee sii kennu akka danda'u beekidha። ለእግዚአብሔር መታዘዝ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እንደ እግዚአብሔር ምኞት እግዚአብሔር በሰጠው ትእዛዝ ስንኖር እግዚአብሔርን የለመነውን አይደለም ሳንለምነው እንኳን የሚያስፈልገውን አጥቶ ፈልጎ ሰጥቶ ከሌላ አይደለም ከራስ እንኳን አፍልቆ መስጠት የሚችል አምላክ ነው። ከራስ እንኳን አፍልቆ ከየት አገኛለሁ ብለ ሌላ ቦታ እንዳትሄድ ወደ ሌላ ጥረት እንዳታደርግ ከራስ እንኳን አፍልቆ መስጠት የሚችል አምላክ ዋቀሲ ከኑ ደንደው
kanaaf jaalalli dhugaan kan ittiin beekame kan ittiin mirkanaa'e kan ittiin waaqayyo qulqulleessee laate lafee cinaacha isaarraa baasee yoo sii kenne jaalalli akkanaa kun eessa jira kanaaf iccitii guddaadha jedhamee dubbatame iccitiidha erga jedhee booda qulqulluun Phaawulos iccitiis guddaadha iccitii xiqqaa miti iccitummaan mataansaa guddaa akka ta'e ibsa iccitiin mataansaa kan jaallataniif kan ofiitiif kan dubbatan ofitti kan haasa'atan abbaa gaabbitti qofa kan himatan darbee ofitti matanii of amansiisanii waaqayyoof kan laatan yoo ta'e iccitiin akkanaa kun immoo guddaadha abbaa inni jedhe namni abbaa haadha isaa sin dhiisa haadha manaa isaa wajjin tokko ta'a jedhameeti dubbatame amma iccitiin kun jedhe abbaan haadha manaa abbaan manaa fi haati manaa yeroo wajjin jiraatan haati manaas abbaa isa da'es abbaa ishee deesses abbaa ishee da'es haadha ishee deesses hin dhiisti abbaan manaas akkasuma abbaa isa da'es haadha isa da'es hin dhiisa abbaa fi haadha isaa dhiiseet haadha manaa isaa barbaacha deema dubartiin beeknetti hamma yeroo addaa'ummaa ga'utti argee kan hin beekne ishee barbaacha haadhaaf abbaa dhiisuun iccitiin kana caalu kan akkamiitiin isheenis abbaa ishee haadha ishee hin dhiisti kan ishee guddiste kan ishee kunuunsite kan daa'imummaarraa araasirraa baattee haala isheen itti uffattu akkamitti akka nyaattu akkamitti akka deemtu akkamitti akka tarkaanfatu hundumaa barsiiste sirna mana keessa san hundumaa kan itti himte hundumaa isaa dhiisteet abbaa manaa ishee barbaada hundumaa dhiisti maal iccitiin akka kanaadha jaalalli hamma kana ga'u maalidha akkamitti ta'e kanaaf qulqulluun Phaawulos iccitiidha argitaniittu akkamitti nama hin beekne nama orma ta'etti abbaa fi haadha akka dhiistutti jaalalli ishee keessa jiraatu kan akkamiidha jaalalli ishee keessa jiraatu jaalalli isa keessa jiraatu kanaaf iccitii guddaadha iccitii biraan ga'amne guddaadha waan ta'eef kanaaf tokko ta'u sana booda laman jedhamanii tokko jechuun lakkoofsa miti isa walitti dhufan tawaahidoodhaan iccitichi guddaa akka ta'e adda akka ta'e gadi fagaataa akka ta'e kan ittiin mirkaneessu abbaas haadhas tokko kan ittiin ta'e abbaa isa jaallatu maqaa ittiin waamamu harmeessaa maqaa ittiin waamamu kana boodan dhiisa ishee bakka biraatti dhufte kan qaamas kan fira keessaan dhufne kan gosa keessaan dhufne kan maatii isaanii keessatti lakkaa'amne wajjin tokko ta'a jedhe iccitii guddaadha kun iccitii adda ta'eedha akkamitti abbaa isa da'e haadha ishee deesse kan guddistee bakka kanaan ishee geesse akkamitti dhiisanii isa orma ta'e filatu iccitiin kun guddaadha kanaaf qaama tokko ta'uu jedhe qaama tokko qullaas ta'anii waliin saalfatan maaliif qaama tokko namni qaama isaa saalfatu hin jiru daa'imni daandii gubbaarratti dhaabbattee waan hamaa tokko yoo hojjette ija qabatti saalfattee ija qabatti hamma darbutti duubaan isaa dhufu fuulduraan daa'imittiin ija ishee maaliif of haguuguu isheedhaan dhokachuu ishee saalfachuu ishee abbaan manaa garuu haadha manaasaa haati manaa abbaa manaa garuu saalfachuun hin jiru kitaabni qullaas turan walii isaaniis hin saalfatan ture jedhamee dubbatan maaliin iccitiin kun jennaani iccitii jaalalaan waaqayyo isaan keessa ol kaa'e ስለዚህ ተመልከቱ ያሳደገው አባቱ ያሳደገችው እናቱ ከማህፀን ጸንሳ 9 ወር ተሸክመው በማህፀን ወልዳ በምጥ ተቸግራ የወለደችው እናቱን ተንከባክባ ጥርስስ እንኳን ሳይኖረው ወተትን አጥብተው ከአጥንቷ ከፍላ እናት ወተት ስታጣ ውስጧ ሲጎልባት የምትበላው ሲጎልባት ከአጥንቷ ከፍላ ነው ወደ ወተት የምታመጣው ይባላል ሲናገሩ ሐኪሞች ኢሰላፌራ ጮብሲቴ ባሰሰና ላቴ ጉድፍቴ አከሚተከደም አከሚተከተርካንፈት ሰለ ሁንዱማ ኢሴ ሃዳፍ አባ መናሳን ኢሳ ሃዳ መናሳ ወጅን ቶኮታ ቃማ ቶኮታው እጭቲን ኩኒ ጉዳዳ እርገጀሌ ቦዳ ጳውሎስ
isa Museen barreesse yeroo mirkaneessu ani kana waa'ee mana kiristaanaaf waa'ee Kiristoosan isiniin jedha. Waa'ee mana kiristaanaa kanaaf abbaan mana kiristaanaati, haati manaa abbaan manaa Kiristoos, haati manaa mana kiristaanaati. Iccitiin kun Waaqayyo ilmi Kiristoos abbaasaa dhiisee dhufe jedha qulqulluun Yohaannis afaan warqee yeroo hiiku abbaasaa dhiisee dhufe yeroo isiniin jedhu amalummaa abbaa wajjin wal qixxaatu gatee dhufe jechuu koo miti. Foon orma ta'e sana wajjin waloome tokko tawaahidoon kanadha. Argitanii iccitiin gaa'ilaa iccitii tawaahidooti. Iccitii mana kiristaanaati. Iccitii samiiti. Iccitii tokkummaa'u Sillaaseen Waaqni Abbaa Ilmi Hafuura Qulqulluu tokko ta'an achi keessatti mirkaneessuudhaaf Waaqayyo Ilmis abbaasaa dhiiseetii dhufe akkuma abbaan manaa abbaasaa dhiisee dhufu sana. Haadha manaa wajjin ishee orma taate wajjin akkuma waloomu foon orma ta'e sana wajjin Kiristoos waloome tokko ta'e iccitiin kun guddaa mitiiree jedha. አዳና ያ ምስጢር ታላቅ ነው ያልኳችሁ እግዚአብሔር ወልድ ልጅ አባቱን እግዚአብሔርን ትቶ መጣ ሲባል እርግጥ ነው በባህሪ በመለኮቱ ትቶ መጣ አይደለም በከዊን አንድ ነው ነገር ግን የርሱ ያለውን ባዳ ስጋ ሊዋሃድ መጣ ሙሽሪት ናት አለ ሙሽሪት ናት ስለዚህ ትቶ መጣ የተባለው ባዳውን ስጋ የራሱ አደረገ ይህ ምስጢር ታላቅ አይደለም ተዋህዶ እኮ ነው ስርዓተ ጋብቻው ስርዓተ ተክሊሉ ከናፍ ምን ክርስቲያና ድሩቤ ሀደ መናቲን ክርስቶስ አባ መናቲን ፈከፈመ ከናፍ እጭቲን ኩኒ ጉዳላ እጭቲ በየሰሚቲ ከናፍ ቃና ገሊላቲ ዋቀዩ አርገም ጭለሰና ኤቢስ ከነጠተ ሰና ጉቴ ቁልቁሉን ኤፍሬም እንዲ ሶሪያ ቁልቁሉን ዮሐንስ አፋን ወርቄ ኮታ ጋኢላ ኬሰን ጋኢላ ቃናሼ ገሊላ ታትሳኤ አከሚቲ ታሲስና ክርስቶስ ኤሳቲ ዱፋ ዱብሬ ማራም ኤሳ ዱፍቲ ዱከቡቶኒ ኤሳ ጅሩ ሀርዳ ይሰተርጊና ቃማን እንጀኢና ኩኖ ሉቦኒ ኢጀ ክርስቶስ ኩኖቲ ዱብሬ ማርያም መነ ክርስቲያና ከንታት ኩኖቲ ሚንዘወን ዮሐንስን ከን ፈካተን እጭቲን ኩን እጭቲ በየሰሚቲ ከናፍ ጀድ አባመና አከ ክርስቶስ መነ ክርስቲያና ጃለተቲ ሀደ መናሳ ጃለቱ ሃቲ መናስ አከ መነ ክርስቲያና ክርስቶስ አጀጀምተቲ አባመና ሸቲፍ አጀጀምቱ ajajamu jechuun xiqqaachuudha jedha akkamitti ajajamu kan jedhu waan kan gubbaaf kan jalaa jiraate mootinii fi loleen yookaan immoo gargaaraan jiraate sitti fakkaata kan jaallataniif barabaraaf ajajamanii jiraachuu kan caalu jaalalli kana caaleessa jira amma mee ilaala akka ta'anii jiran ilaala mee lachuun isaanii takliilii godhataniiru akliil allaachau gonfoo qabu maal jechuudha tokko tokko gad kan taane inni mootii yoo ta'e isheen giiftiidha jechuudha wal caalu hin caala giiftiif gooftaa kun diraamaa miti diraamaa sanbata timirti beet hojjetamee yeroo booda baa'u sana miti amma booddee guyyaa boruus booddee guyyaa lama booddee akliilii kana hin buufatanii lafa godhu manni kiristaanaa laatteeti maal jechuudha jalqabdaniitu waan ta'eef hin xumurree absura kana keessa jirtu atis akka giifti ta'uu keetti gooftaa keetiif ajajam atis akka gooftaa ta'uu keetti giifti kee jaalladhu Abrahaam Saaraadhaanii giifti ittiin jedha Saaraan Abrahaamiin gooftaa ittiin jetti kanaaf jedhe Yisaaq biratti gaafa gaa'illi dhugaan jedha dhaloota afurummaati gaa'illi afurummaa akka dhaloota afurummaati ተመልከቱ መንፈሳዊ ጋብቻ እንደ መንፈሳዊ ልደት ነው የሥጋና የደም ውጤት አይደለም ይሄ ምሳሌ ልጥቀስ ይላል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እስኪ ተመልከቱ ሳራ 90 ዓመት ሲሆናት
የሴት ልማድ ተቋርጦባት ነበር ይላል። ተመልከቱ። የሴት ልማድ የነበረው ተቋርጦ ነበር። ተቋረጠ ማለት ነው የሥጋዊ ምኞት ታምኔቱ ቀርቶ ነበር። ስለዚህ መንፈሳዊነት ነው ይላል። ከናፍ አፉሩማዳ ጅሬኛ አፉሩማ ኩንሞ መን ክርስቲያና አከ ክርስቶስ እሼ ጃለተ ሰነቲ መን ክርስቲያና ሞ ክርስቶስ አከ እሼ ጃለተ እሼን ሞ ኢሳፍ ቢተሙ ቀብዲ ከናፍ ጃለልኩም ጃለል አዳቲ እጭቲን ኩን እጭቲ ጉዳዳ መን ክርስቲያና ከሰቲ ጋኢሊ ይራወተምነ ጋኢለ ጀደሙ እንደንደው ማሊ አባን ጃለላ አባን እጭቲ ኢሳዋንቴ አከም ጎነ ኑቲ ቱሬራ ergaraawwanne barri keenya darbeera nuti barre itti amma guddaa kan fooniif dhiiga waaqayyootiin tokko ta'an lubni akka Kiristoos ta'e miizonni akka Yohaannis ta'anii misirroof misirritti kunoo bakka tokkotti fideera misirritti kan qabu inni misirroodha jedhe Yohaannis gammachuun koos raawwatame miizeewwan hin gammadu amma kan qaanaan hin jiran kan inaafanis hin jiran hingammad labbeerraa faarfatu labbeesaanii keessaanii amma dafqutti galgalas dhufani misirroon irraa fuudhaa jedhan eebbisiisanii lubatti laatanii sirni sun raawwatame walii galtee guddaadhaan kan kaa'ame argitanii mana kiristaanaa keessa dhaabbatee qubeelaa isaanii wal jijjiiran. Qubeelaa jechuun amantaa isa mudaan qaban jechuudha. Maaliif matsaarafa irratti qubeelaas kophees uffata haaraas itti uwwisaa hoolichi isaa qalamu jedhameti wangeela Luqaas boqonnaa 15 gubbaarratti qubeelaan amantaa dhugaati. Uffanni isaan uffatan adiin kuni kennaa hafuura qulqulluutiin kan waaqayyo ta'uu isaanii mirkaneessan. Gonfoon isaan kaawwatan mootota waan ta'eef giiftiif gooftaa waan ta'eef kan dhaalan mootummaa waaqayyo isa guddaadha. Hoolaan qalame suni Iyesuus Kiristoos fooniif dhiigaan tokko ta'an maal jedhan kana booda isheen innis kana booda durbee walatta Maariyaam haadha manaa koo taasifadhee fudhadheera kan saadhaan qaama saadhaan fudhadheera gaafa jedhu mirkanummaa walii galtee waaqayyo biratti mana kiristaanatti kaawwatan sana taasifadhee fudhadheera yoo dhabdes dahuu yoo baattes yoo dhukkubsattes waanuma hundumaa yoo taate akkan isheen dhiisne mana kiristaanaaf kunoo waaqa fuulduratti luba fuulduratti waadaa galeera. Abdee hiyyoomte qallatte huqqatte dhukkubsatte kunoo fudhadheera qaama koodhaa kunoo abbaa manaa koodha kana booda akaala wald kan jedhamu mana kiristaanaa fuulduratti yoo dhabees yoo hiyyoomes yoo dhukkubsates yoo qaroon qabnes hamman lubbuun koo foon koorraa isarraa adda baatee deemtutti akkan isan dhiisne waadaa kana galeera. Amma daa'ima dhabuu miti laala gaa'illi amma waa'ee daa'ima argachuuf dhiisuu miti saba waaqayyo. Waa'ee fayyaadhaan jiraachuu waa'ee miidhaguu miti saba waaqayyo. Waa'ee qabeenya qabaachuuf dhabuu miti saba waaqayyo. Yoo dhabdes jechuun yoo dhabes jechuun tokko qabeenyaa fi miti. ስለዚህ ልጅ ብታጣም ቢያጣም ማለት ለካ ልጅ መውለድ አይደለም ትርጉሙ ጋር ብቻ ከዛ በላይ ከፍ ያለ የተዋህዶ ሚስጥር ማለት ነው። ተጉማ ወለውመ ተዋህዶን ኢየሱስ ክርስቶስ ራወቴ ከና ብታጣም ዮዳብደስ ዮዱኩብሰተስ ጀቹን ነምኒ ቃመሳ ዱኩብሰቴ ቃመ ፈያ ጫላ ኡፈገኖላ ተሞላቱ ኢላታ ሰው ይላል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ማል ጀዳም ቃምኒሳ ዮናፈት Ijjisaa yoo dhukkubsate harkisaa yoo madaa'e bakki inni itti xiyyeeffannoo laatee kunuunsu qaama isaa dhukkubsate fayyaa caalaa. Kanaaf amalan qabdu yoo jettaate kanaaf ajajamuu yoo baatteeyyuu haati manaa abbaa manaaf haa ajajamtu kan jedhu seerarra jira. Yaa abbaa manaa jedha qulqulluun Yohaannis afaan warqee yoo si ajajamuu baatte ati gahee kee baadhu. Maal godhi callisi jaallan hojii kee raawwadhuti sababa jaallachuu keetiin booji'amtee ajajamuutti dhufti. Yaa haadha manaa jedheeti gaafata abbaa manaa kee kabaji innoo nan jaallatu jetta ta'a si jaallachuu haa dhiisu ati kabajuun dhiisin
kabaji homaasi asiyaadhisu ati tajaajiltuu taate ajajamuu keetiin gara jaallachuu ti dhufee mo'amaa. Kanaaf isa uffatamee miidhagu dhiisi. Maaliif isa qabeenyaan dhiisi, isa daa'ima argachuu dhiisi. Hannaanii abbaa manaa ishee Hilqaanaadhaan dhufteeti ijoolleen qabdu dhalan godhanne daa'ima naa kenni yookaan ofan ajjeesaa jette. Maalittiin jedhe abbaan manaa ishee Hannaadhaani maaliif gaddita? Maaliif boossaa? Ani bakka ijoollee 10 siin ta'u ittiin jedhe argitan. Bakka ijoollee 10 ani siin caalu. ልጅ ካልሰጠኸኝ ልጅ ካልሰጠሽኝ አያችሁ ራሔልም እንዲህ አለችው ያዕቆብ ልጅ ካልሰጠኝ ራሴን አጠፋለሁ እኔ ልጅ ምሰጥሽ በእግዚአብሔር ፋንታ ነኝን ሐናም እንዲህ አለችው ይልቃናን ልጅ ስጠኝ እያዘነች እያለቀሰች ሁሌም ግን ይወዳታል ይላል ይወዳታል አንድ ቀን ምን አላት ስለምን ታዝኛለሽ ለምንድን ነው የምታለቅሽው ልጅ የነሳሽን እግዚአብሔርን ተስፋ አድርጊው እኔም አልተውሽም በዛ ልኬት ደግሞ እኔ የ10 ልጆች ፋንታ ለነሱ ቦታ አልበልጥልሽም ወይ አላት አርጊታኒ አባ መና ዱጋ ጆሌዋን ዳብዴ ዳይማ ጎዳቹ ዋን ዲፍኔ አላዋን ዳብኔ ኢጃኮ አርጉዋናን ዳቤ ሲምበርባዱ ሲኒካ ነምኒ ጀዱ inni sagaagaltuudha haadha manaa hiikamte kan fuudhus isheenis yoo heerumte kana caalatti maal jedha heerummaan namni jedhamu hayyuu guddaan mana kiristaanaa haati manaa kee yoo isheen sagaagalummaadhaan sirraa adda baatee deebi'uu baatte hojii ishee hammeenyaan tokko akka hin taaneef hiikuu hin dandeessi garuu hamma hiikte sanatti deebitee kan biraa akkam fuunee deebitee maal akkam goone kan biraa akkam fuune gaabbitee yoo dhufte gara keetti fudhachuu dirqama qabda yoo fudhachuu baatte garuu cubbuu guddaa mataa kee irratti tolta hamma sanatti obsii taa'e kan biraa akkam fuune tooshen lubbuudhaan jirtu gaabbitee yoo dhufte gaabbii galtee dhiifama gaafattee nan dhiisoo jettee dhufte maali haadha manaa hiikuu jechuun sababoota amma kaasne amantaadhaan yoo adda baate sagaagalummaadhaan cimtee hin deebi'u yoo jetteen alatti haadha manaa hiikuu jechuun kiristoosiif manni kiristaanaa adda ba'an jechuudha. Kiristoosiif manni kiristaanaa adda ba'an jechuun Kiristoos mataa mana kiristaanaati. Mataan immoo qaama qabata qaamni immoo qaama mana kiristaanaaf qaama taatee akkamitti adda baasa? Mataadhaaf qaamni akkamitti adda ba'a? Kanaaf mataan qaamaaf itti gaafatamummaa fudhata akkamitti akka ejjetu akkamitti akka dubbatu akkamitti akka of eeggatu akkamitti akka uffatus akkamitti akka dubbatus akkamitti akka sooratus kana hundumaadhaaf baasa qaamonni hoo mataadhaaf waan inni barbaachisu waan inni ajaje tole jedhanii fakkeenyaaf diinni yoo duubaan dhufe fuulduratti kaachoo akka qabu mataatitti gara makka ilaalu xiyyoo jala akka qabu ijji maal godha eeboo darbatamu jala miliqee akka deemu guurri hammeenya akka dhageenye eenyu waan itti muuf ajaja mataan itti muun haati manaa abbaa manaadhaaf akkasii ilaamee tole haa dhufus haafus haa dhukkubsatus maaliif gaa'illi qabeenyaan dhufe gaafa qabeenyi bade hin bada gaa'illi miidhagina fooniitiin dhufe gaafa miidhaginni foonii dhukkubaan yookaan immoo balaa tasaatiin dhufe hin bada kan lapheerraa ta'e garuu laphee keessa jira kanaaf iccitii guddaadha kanaaf iccitii tawaahidoo manni kiristaanaaf Kiristoos tokko ta'an kanaaf tokkummaan keessattuu daa'imni isaan gidduudhaa argamu sanyii abbaarraa dhiiga haadharraa tokko yeroo ta'u gidduu isaaniitti riqicha tokkummaa sana uume ila tawaahidoo Kiristoosiin manni kiristaanaa fooniif waaqummaan ittiin walooman iccitii kana sinittimna kanaaf qurbaanaan raawwatama kanaaf hoolichi Kiristoos inni qalama kanaaf sirna sanaan abbootiin dhaabbatanii sirna gaa'ilaa biyya samii keessa jiru argitanii wayina kana dhiiga Kiristoos akka wayina qaanaatti akkamitti akka jijjiru kadhatu hibisii kana fooniif dhiiga kee taasisedhanii irratti dubbatu keessatti argame lama sadis taatanii
maqaakooti yoo walitti qabamtan ansin gidduuttan argama. Mana kiristaanaaf Kiristoos immoo tokko yoo ta'an Kiristoos qaamadha kan isaanii. Kanaaf saba Waaqayyoo iccitiin kun iccitii akkamiiti? Iccitii jechaan ol guddaa ta'edha. Amma iccitii guddaadha waan jenneef jechi guddaa jedhe kun ibsee miti. ከዚህ በላይ ይረቃል። ተዋህዶ ነዋ። መዋሃድ ማለት ደግሞ አንድ መሆን አለ ከአንድ የሚበልጥ ምክንያቱም ከአንድ በፊት ስርዓቱ እግዚአብሔር አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሥላሴ በአንድነት በሶስትነት በአንድ በአብ ልብነት በወልድ ቃልነት በመንፈስ ቅዱስ እስትንፋስነት ከናን ጅራተሜ ከናፍ ዮዳብዴስ ዳኢማ ዮጎዳቹ ባቴስ yoo hiyyoomtes yoo beeloftes yoo dheebottes yoo daaromtes akkan isheen dhiisneef waadaa galeera hamman du'aan irraa adda ba'utti yoo dhabees yoo daaromes waan hundumaa biyya lafarratti lubbuudhaan jiraachuun isaa qofti nagaa yoo qaroo qabaachuu baates ulee qabadheen isa qajeelchee wajjin kadhadha waadaan sun amma sanatti maaliif manni kiristaanaa kiristoosiif akkas taate maal jedhe qulqulluun Yohaannis afaan warqee abbaan manaa yoo irraati du'e akkuma qulqulluun Phaawulos jedhe haati manaa abbaa manaa biraa fuudhuuf aangoos qaba mirga qaba bilisummaa qaba haati manaas akkasuma manni kiristaanaa garuu abbaan manaa ishee Kiristoos yeroo fannoo irratti jalaatii du'u hin gadhiisu jettee chinkaaraan walitti qabattee dhiisu jettee maaliif xuraa'ummaa sana keessaa baasee qulqulleessee bishaaniif qulqullaa'uu fi jecha isaatiinis ishee qulqulleessedha jechi suni maali jedha qulqulluun afaan warqeen jechichi maaliidha jennaani maqaa abbaa ilmaa afur qulqulluutiin qulqulleesse miti qiddaaseen yeroo jalqabamu abbaan waaqayyo abbaan tokko qulqulluun waaqayyo ilmi tokkichi qulqulluun waaqayyo afurii qulqulluun tokkichi qulqulluudha jedhamee jalqabama yeroon tun akkamitti kan nama sodaachistuudha afurii qulqulluun samiirraa yeroo bu'u argitanii akkamitti nama soda achi fuuldura dhaabbatu waadaa kana achitti galaniiti waadaa kana waaqayyo fuulduratti mallatteeffatu waadaan kun kan inni cituu danda'u yoom bubbaadha waaqayyo biratti fuudhanii deeman kan immoo hin gadhiifamu gaafa achi deeman maal ta'u akka ergamootaatti jiraatu qulqullummaa lafatti qaban akka ergamoota taasifatu akka ergamoota እንደ መላእክት ነው አለ እዚህ ጸንተው መከራን ታግሰው ተዋደው ተፋቅረው የቤተሰብ ጉዳይ ጣልቃ ሳያስገቡ ቤተሰብ አልሆነችም አልወለደችም እንደዚህ ናት ወገኖቿ ዘመዶቿ እንደዚህ ናቸው ከኛ ጋር አይተካከሉም ካሉ እነዚህ የጋብቻ ጠላት ናቸው አባን ኬስ ሃቲ ኬስ ኦቦሌቲን ኬስ ኦቦሌሲ ኬስ ኦላን ኬስ ሚዜን ኬስ ግዱ ገሌ ዳኢማ ዋን ጎዳኔ ፈያዋን ደብዴፍ gosti ishee duuban yeroo qorannu akkana waan ta'eef dhiisiyoo siin jedhe kuni seexanummaadha maaliif inni beekeet abbaa faadha isaa dhiisee ishee fudhate akkamitti orma amana rakkoo kan qabu abbaa manaati akkas godhe isheenis inni kunoo qorannoodhaan DNA'dhaan qoratamne ilmoon godhatu hin danda'u sanyiinsa akkanadha jettee yoo dhiiste manna kiristaanaa Kiristoos na dhiiseera jechuudha waan ta'eef kuni gantummaa guddaadhaan ክደት ነው ማለት ነው ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስን ትተዋለች ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያንን ተወ ማለት ነው ያ ደግሞ ስርየት የሌለው ኃጢአት ከናፊ ጩቡ ዲፈመን ቀብን አከተኤ ቤተኒ ኩኒ ሞጀል እሲን ሶዳችሱ ዳፎቶን ተኤ ጃላሊ ሶዳ ባሴት ነመኬሳቲ ገታ ጀደምቲ ቁልቁሉ ዮሐንስ አባን ወንጌላ ኤርጋሳ ቦቀና ፍር ለኮሰ ቁደቶር በጉባራት ጃላሊ ዱጋን ሶዳና መኬሳ ባሴት በርሌስ ከና እጭቲ ጉዳ ከናን እጭቲ አደተ ከናን ጀልቀብደኒቱ ጎንፎን ጎደተን ኩን ኢምባፈቱ ቦሩፍታን ማሊፍ ጥሙርተነቶን ተን ጀልቀብደኒቱ ሐመዱአት ሰጀተን ሰነቀብሱርተኒ ዋቀዮ ኤበሳትን ፍሪሲን ኢላትን አደምተኒ ኢጀዋቀዮ ሰነ አመነም ዳኢማ የሮ ጎደተን አባ መናፊያቲ መናማልጅር ija keessaniin baga ija keessan agartan daa'imichi harkan qabu miilan qabu gurras qabam ija maaf jedham iji iddoo addaati namni ijan qabne qaamni isaa hundumtuu dukkana jedha Kiristoos kana
ከናፍ አከ ኢጃት ወልጃለች አከ ቀሮ ኢጃት እንደ አይኑ ብሌን ይላል። ስለ አይኑ ብሌን የሚጥሰው ሁሉ ትልቅ ሁሉም ቢወረወር ሕፃንም ብትሆን አይኗን ነው የምትከልለው። ሰው ይጨፍናል አይኑ። ለምን? ከአይን በላይ የለም። ሚስት ማለት ለባሉ አይን ናት። ባል ማለት ለሚስቷ አይን ነው። ስለ አይን ጉዳይ ብዙ ነገሮች ሊጠነቀቁለት የሚገባ ነው። ሁሉም አካል ቢጎዳ ሰው አይኑን ይጨፍናል። በነገራችን እንድኑኑ ፈታ ኢጃፍ በከ ጉዳላ ሐኪመና ከቀሩላ ከናፊ ግራ እጅ ቀኝ ዲሰት ግራ አይመልከት ማለት እኮ ቀኛው አይንን ጣላት ከምታሰናክል ማለት ቀኝ አይን ማለት እንደ ሚስት ናት። ከሃይማኖት ክደት ከመጣች ያጥግ ማለት የክርስቶስና የቤተ ክርስቲያን ልዩነት የምትገልጥ ከሆነ በስራው እንዳትጠ ያለዛ ግን አይንህን ጠብቃት፣ አይንሽን ጠብቂ። ኢጀኬ ኤገል ከና ኦርመን ነገይ ኦላን ነገይ ሃዳኬ ሲነገይ አባኬ ሲነገይ ዋይ ሳቲ ነመኝ ኡፍና አማ ጌሴት ኡምሪ ሄዋኑማ ኡምሪ አዳሙማ ረጅሩ ነምኔን ሶዳት ቁላሳን ዶክፈት አባ መናፋቲ መናገሩ እጭቲ ከናን አላዳ ማሊፍ ጃለሊ ከነኬሳ አከባን አርጊናን ክርስቶስ ፈኖ ጉባራት ቁላ ፈንፈሙ ጀቹን መነ ክርስቲያናፍ ቁላሳዳም ከንፈንፈሚ ቁላይቱ ጃለሊ አከሲ ጃለለ ኦኔ ኬሳ መዱ ከናፍ ያ ድርቤ ወለተ ማርያም ይፍሽከን ፈካተ ፍቅርተ ማርያም ይፍሽከን ፈካተን ጋኢለ ኬሰን ኬስ አባን ፎኒ ኬሰንስ ሃቲ ፎኒ ኬሰንስ ኢማ ሐመኛት እንገላ እንከሱ መስና ከነጀቹ ማልጀቹ ነምኒ አላ ዱፌ ቤተ ክርስቲያንፍ መን ክርስቲያና ቶኮሚቲ ስሪሚቲ ሲንጀቹዳ ያ አባ መና አካለ ወልዲፍ ወረ አካለ ወልድ ፈካተንስ ዋይ ሃዳ መና ኬሰኒ አባን ኬስ ሃቲ ኬስ ኦቦሌሲ ኬስ ኤሱምኒ ኬስ ዱርቢን ኬስ ዋይ ሐመኛ ሲትዱፍና ኩኒ መን ክርስቲያን ክርስቶስ መነ ክርስቲያና ግዱ ገሉ ዳቃምኒ ብራ ዱፌ ከና እንተዋሲት ከናቲ ነከሳን ጭምሱ ፍሬ ጋር ያከሳ ነገር ሲሱ ሐመዱማት ይሰደል ቀበን አከሳን ጥምርሲሱ እንቃና ገሊላ ኬሰቴ ገደሳሊ ጃለለቴ ዳበሳኒ አርገናቴ ሐሚ ከኡዳፍ ከኤሰና ድንቅ ሲፈናት ጅጅሬ ጋኢለ ወለወን ከኛ ጋኢለ ዳቆና ካለ ወልዲ ፍቅርተ ማርያም ዋቀዩ አኩማ ኤቢሲ ጀልቀበቲ ኤበናከ ጥሙርሲሱ እየመሳኑ ፋተው ድብሬ ማርያም ይሮ ሁንዱማ ግዱሳን ተርገምቴ ጃለተኒ ሲመተኒሩ ግዱሳን እርገማ ምስራቸው ድብሬ ማርያምን ምስራቸው እትሜ መነሳ ኬሰት ራወተኒሩ ከናፍ ጃለተኒ አኩማ ሲመተን ይሮ ሁንዱማ ምስራቸው ደጋኒ ገዲስ ምስራቸው ተኤፊ ኢላ ገዲስ ምስራቸው ዳፍ ዋቀዩን ታናን ዱቲስ ከበጀ ለቁልቁሉም ጳውሎስ በእግዚአብሔር ከሆነ ሞትም ክብር ነው አለ። በቤተ ክርስቲያን ከሆነ ሐዘንም ደስታ እኮ ነው። ይገርማቸዋል። ለምንድነው ቆሞሳቱ ጥቁር የሚለብሱት? ደስታቸው ነው። በክርስቶስን ያዩበታል። ክርስቶስን እኮ ነው የሚያዩበት። የደፉትን አክሊለ ሶኩን እኮ ደስታቸው ነው። ማውለቅ አይወዱም፣ ማጥለቅን ነው የሚወዱት። ክርስቶስን ነው የሚያዩበት ደስታ። በዓለም እያዘኑ በክርስቶስ ደስታ የሚገቡበትን እያስተዋሉ እንደ መላእክትም ይኖራሉ። ከዚህ በኋላ የተባለው እንደዛ እንዲጸኑ ያስጀመራቸው እግዚአብሔር ላያስፈጽም አይደለም። ዋቅኒ ሳንጀል ቀብሲስ ቤተ ክርስቲያን ያሳደገችው በሰንበት ተማሪነት ተመልከቱ። ከትናንሽ አደጉ ዕጣንን አሽትተው ጠበልን ቀምሰው እምነትን ተቀብተው ተዳብሰው በካህን ታሽተው ስላደጉ ለዚህ ፍሬ በቁ። ከዚህ በኋላ ማን ነው የሚያስቆማቸው? ለምን? አክሊሉ ይታያቸዋል። ይሄ ምድራዊ አክሊል ከሆነ በሰማይ ቤት የሚጠብቀኝ ደግሞ ከዚህ በላይ ነው። ልጋደልለት ዋይ ሃደ መናሳፍ ሐመ ወሬገሙማት አሁን ሐመ ፌተን ዮኦፍ ወሬግደን መነ ክርስቲያን አፍ ክርስቶስ ዋልታ ይሰንታሽ ሰግድን ቀባትና ኦብሳ ማለት ክርስቶስ መነ ክርስቲያን አፍ ጀቻ መታሳ ደበርስ ዱአፍ ኦፍላት ደቀ መዝሙር ከመምህሩ አይበልጥም። ብትጋደልላት ብትሞትላት ለሚስት እንደ ክርስቶስ መከራ አትቀበልም። ግድ የለም ግን አድርግላት ከቻልከው። እስከዛ ድረስ ነው ታላቅ ሚስጥር
iccitii guddaa, iccitii fagoo, iccitii samii kan biyya lafaa akka hin taane beektanii kanaan isin lamaan qofti waa'ee keessan mari'attanii rakkoo keessan furtanii akkuma mana kiristaanaa Kiristoos qulqulleesse akkuma manni kiristaanaa Kiristoosiif ajajamte kanaatiin akka jiraattan lafeen kun lafee kooti foon kunis foon kooti isheen anarraa argamteetti maqaan ishees durbee jedhamti jedhee Museen akka barreesse iccitii guddaadha jedhee qulqulluun Phaawulos Efesoon boqonnaa 5 gubbaa lakkoofsa 32 akka mirkaneesse kanaatiin kitaaba qulqulluudhaan walabboomaa jaalalaan jiraatanii xumurri isaanii miidhagee ija isaanii argee mana kiristaanaa kabachiisanii ijoollee mana kiristaanaati amantoota mana kiristaanaati abboota mana kiristaanaati dhaloota mana kiristaanaati warra mana kiristaanaati warra akka Saaraati warra akka Abrahaami akka Ribqaaf akka Yaaqoobi akka jedhaman Waaqayyoon mana isaa keessatti isaan cimsu dhuma isaanii nuuf miidhagsu kana caala isaanii eebbisu ijaan ija isaanii agarsiisu jaalalli isaan gidduutti bara baraan margee halalisu galateeffadhaaf himee Waaqayyo galateeffadhaaf himee Waaqayyoodhaan mee nanaaf inaati irra deebi'amee yeroo sadaffadhaaf sirriitti mee galateeffadhaaf.